Wali jirunzan. Karena tu Amanda wale ni kago. Alas kan nabira sila kamasi. Sidi Amanda wale ni kago diyan. La fida tiyate. Gawan santu murte. Arra kan handufte. Baharin jalate. Ani ada bahari miti waktu sana kamin tahu. Adillen mufasi. Ada bahari miti. Amas dagi fadu. Arwaja Ani fadura. Ya Rabbi nara. Kuch sijetin dua. Komenti achun fatih amine tabar mine tadarar tu mine ilura itqanun dirkama kanun tatechun nujituti lala ballon wamale chinkam tunjiru wamale akra tirar tunjiru sunifu ballo wani parin ballo mare gorin warri jattani jechun tikko ittiyada dura Dan yeroo natti dhiyaatu nageen Ani taan rana dadala dhuftes gaafatte Annan ummaan biyya jirti bilbila sisiifin kana dawwali gurbaa gatiin jaaladhe jin ani hada baarii fi kana jireenya maal oltaanii biti anjamaan ittiin godinaan Jechuun dhuga jirtamu. anjamaan ittiin godinaan lalaan Dhugamu mana si gaafatamtu jira lalaan itti mana gaafattu ani bahar maal Wanni kun dhugaadha. Wanni kun isma dhugaadha. gaafa diris bira teessisii mutun jirtu ani immoo kabajaan qabaaf maaliif kalee rakkoo Abaan anjama godhi jirtaniin see wal. Ol kai hai ol fuudheen siin deddeema hai kuno. Ai fatih jiru yee jirusa daawwattoota laala miraafu daafu kuno. Daawwattoota. Ai gammachuu diriul fatih kam. sunifu lubbu nama yoo feetan lubbu fatih yoo feetan lubbu baari yoo feetan lubbu daratu yoo feetan nagayni jiddutti kan namu qabaadha anqarin sinje nagayni jiddutti kan namu qabaadha dirqamaan fuudhuun jennuun baaris fatih dirqamaan hayyamin jennuun sunifu jiddutti jechuun waan gaggaarii kadhatanii nagaan addas kabbiidhaan adda qabuudha malee daraattu jechuun fatih miskina irraaraaf yootaniinis isini lakkii fatih hayyamiif yootaniinis isini warri kaan jechuun irra guddaan hayyamiif fatih jechuun waa hedduu isini goote bakka rakkootti isini dhaabbatte eega duraan aaddii seentaniif aaddii tana jechuun guutii fi warri jettaniis ni jira dhiiroo baar kana maal godhan dhiiroo fatih maal godhan jechuun sodaanne bakka saniif hayyamenneen waan kana duratti ilaala intalti mana jechuun mooraa san seet harkee harkaa qabdu jechuun harkaan qabdu jechuun tanama ol seenuutti dhiifne tanama gabbootti dhiifne hayyamaan ol seenanii hayyamaan gabbaan namni kaan abbaaddaan seenuu hin danda'u jechuudha. Wanneen baar qunnamtuu waliin jirtu jechuudha. Wanneen fatih qunnamtuu hin jirtu jechuudha. Yoo isaan lameen wal didan qofa. Yoo baarii fi fatihaan micootun hayyamuu baatan akka baar fuudhu yoo hayyamuu baatan waan dhufaa ta'a. Maaltu dhufaa? Achi isaatu qabdan. Garuu rabbii fida malee waan hundaa'u isinis sababa taatee baaftee sababa taatee malee baasii waan qabduuf maallaqa waan qabduuf sababa taatee fi waan ateera qabduuf sababa taatee fi bahee jechuudha. Wanneen wanni hidhamee ibsan jechuudha. Arrallee jechuun wanni eegduu baarii godhanii jechuun naannoo mana isaatan eegu jiraniif waan sanii jechuudha. Yoo baarkaa dittu ta'e immoo dubbii biraati. Ani na dhibee jira wanni kun. Waan kana daawwatu ta'e jechuun komantii irratti jechuun barreessatanii adda baasuu qabdan jechuudha hin jedhe. Galannis harkamuu qaba, galannis beekamuu qaba, galannis baar ta'us harkachuu qabdi, fatihaalleen hayyamuu qabdi obboleettiti. Fatihaa teenya rabshaa keessa baane, waan keessa baane, waan keessa baatan, waan baar keessa ba'e atis ni garte ni beektaasi. Garuu micoota yoo diddan micoon jechuun waan malee ani hin beeku qaba. Tanaa jechuun waan hunda adda baafne jechuun miidiratti haasa'uu hin ta'u. Garuu akka isinii ta'e, akka baarii ta'e, akka fatihaa ta'e, akka daraartuu ta'e isiniitu hojii jira isiniif beeka. Nuti amma ammaa jechuun ani fatihaa dhiyaadhee sila gaafii gaafachuun fedha. Daraartuu dhiyaadhee gaafii gaafachuun fedha. Baarii dhiyaadhee gaafii gaafachuun qaba. Guyyaa jechuun alatti jechuun makiinaa keessa wal agarre malee sunuu isaan dhufe malee mana isaa seenuu hin danda'u jechuudha. Mana isaa daawwattoota keenya jechuun seenuu hin danda'u. Suniif waan isaan jechuun waliin mana keessa jiraniif waan jechuun kaan waraanni ala kana eegu jiruuf murtee isaanii qaba. Fatihaa baar daraartuu qaba. Hayyamaniifis hayyama baataniifis micoonis gaafatte dib jettee gaafatte akka nagaatti akka kabajaa qabutti fatihaas gaafatte sun isaanii beeka. Anallee nan galchu akka nama tokkotti hin dubbadheen. Akka nama hundatti hin dubbanne. Akka nama tokkotti nagaya baarii fi nagaya fatihaa eeguudhaaf fatihaa hayyamii fi baarillee akka fuudhu godheen waan hin jedhaniif nagaya isaanii eeguuf naannoon isaanii guututti hidhaadha yoo isaan kana hayyamuu baatan taate waan duraan isa ramtu yoo nuuf fidden beeku jechuufiin waan kana jee kana daawwattoota keenya jechuun hudduu dubbatti takka fuula duratti jechuun achi yaadu qabdanii waan kanarraa jechuun komentiidhaan fatihaa tasgabbeessanii baarii tasgabbeessanii micoollee tasgabbeessanii adda qabuu dandeenya waliin adda qabna adda qabuu dadhabnaan ammoo
nagayni akka dhufu goona saniif tana hundaa isiniif beeka tanaaf hin keessin galchee fiidiyoo tana jechuun akkuma gartaniin jalqabarraa hanga dhumaatti ilaaltanii jechuun komentii babbareedduu tayaada jechuun fatee amiine tabaarimiine fiidiyoo tana jechuun jalqabarraa ilaaltanii jechuun jalqabarraa hanga dhumaa ilaaltanii komentii jechuun fatee amiine tabaarimiine tadaraartu miine ibibaa itti kanuun dirqamaa kan hundatti jechuun nu gidduutti laalaa balloon waa malee cinqamutti hin jiru waa malee akkanatti ilaalutti hin jiru suniifu balloo afaan hin bariin balloo maarreen godhin warri jettanii jechuun xiqqoo itti yaada dura itti yaada masduree fuutanii jechuun waa hundaan hin cinqaminaa suniifu lubbuu namaa yoo feetan lubbuu fatee yoo feetan lubbuu baarii yoo feetan lubbuu daraattu yoo feetan nagayni jidduutti kan namuu qabaadha anqariin siin jee nagayni jidduutti kan namuu qabaadha dirqamaan fuudhuun jennuun baaris fatee dirqamaan hayyamin jennuun suniifu jidduutti jechuun waan gaggaarii kadhatanii nagaan addas kabbiidhaan adda qabuudha malee daraattu jechuun fatee miskina irraa raap yootaniinis isini lakkii fatee hayyamiif yootaniinis isini warri kaan jechuun irra guddaan hayyamiif fatee jechuun waa hedduu isini goote bakka rakkootti isini dhaabbatte eega duraan aaddii seentaniif aaddii tana jechuun guutii fi warreettanis ni jira fatee miidhuuf miti baaris miidhuuf miti daraattuu miidhuuf miti waan kana sirriitti gidduu ilaaltanii komentii sirrii barreessuun dirqama keessanii daawwattoota jechuun nuti ilmaan oromooti nuti obboleeyyanii akka nama tokkootti walii yaadu qabnaan isin jaati haasoo isinitti dheeradhu asmaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Namni waa godheefi dagatullee miti galata namaallee irraanfatu miti galanni keessi mataa kiyya gubbaatti inshaallah nama galata kee beekee galata kee dachaan si galchulee rabbi naa godhu galata kee shartii sanillee dhugaa ani amma shartii kana kan naan jenneeti dhugaadha waan baastees niin beeka shartiin gaa takka waan san dachaa godhinaa kan yoo ta'es ani qophiidha waan hundaafuu maaliif ifitti himeetin dhiiru waan akkanaan jetti guyyaan eeggachu jira anillee nama san dagatullee miti mee fitaddume maal jetti saani amma raasaa waliin dhoyte raasaa walitti dhoyte situ waan dura waliin laaqee waan jechu deemuun ani laayne si laaqu jiraasaa waan jettee fi amma waan immoo nagaafatti kuma yaaddaate walta amma kalasaayee xirgeesin siima basse naarini ani shartii kiyyaa asaasan waan si godha mushannoo kana godhaatiin isa harkadhaane dhaadhee miti san hundaa waan inni nan godha jaalala bahariin nu goosise aslan ammas yaani akkamitti maara dhaabbaddeetiin mana keessan dhufee ani akkanumatti ulaa daddee baharsiin jaaladhaa ta'uu jechuunis naan taatu natti ulfaate. Fatiyaa gama isiin dadhabina qabdu saniin seenee bahariin seenee waan san furee eegas ni hayyamti isiinuu ni hayyamti maaliif lakkoofsi sanii furee yaanne asaasan amma yaanne daraartu amma haasawaan kun eessaa dhufe. Ajaa'ibuma rabbi wanti girgimii kanatti nama yoo baariin fuudhee jechuun bakka baaranaatu fuudhaa gara kun qabu akkam goona akkam goona irra wayyaan jechikiyya badhe beechikiyya amma ina jamtu ana baran feetu barana feetu baa jaarate birema sinfeetu barane do me daawwatu sagita amma kay kana amma kay kana duni jechuun dubbii biraato ani jechuun yoo gartee baarii jechuun dhugumatti isitan fuudhu jee akka baariitti immoo dubbii tan deebifneef ani yoo na hayyamteniin fuudha rakkoo qaba yoo sayyamte siif kan rakkoo qaba Womatana urraa cufuudhaaf jechuun akka dubbii yaareetti nutti deebitee ammasis uummanni kun jechuun baar yoo hidhanii nu hidhanii fatee hunda hidhan maaliif beene yoo nu fitan beeknaa hin hayyamtu guu bakka saniitu bakka dhufu kan daawwattoodhaaf jechuun fatiyaa ani dhugotti wanta kan si jamma daawwattame jechuun fatiyaan jechuun wanta kamma qulqulleessan siima tartiibaannaa siima daawwattoota hordoftoota keenya fatiyaan jechuun eega waan gaarii kana jechuun micoon daraartuun eega waan gaarii kana fatiyaanis gootee baariinis gootee amma immoo fatiyaan jechuun hayyamteef jechuun rabbiin afur namaaf qaqqabe jechuun dhiira takkaa fi saniifuu jechuun lama duraan jechuun fatiyaa hojii takka qaba lama sanis jalaa baasee jira ammoo fatiyaa hojii akka lama taanii hojii jiraatan fatiyaanis jechuun hayyamuu qabdi micoo waan gaarii gootee fi tola gaarii gootee fi ani immoo tanumaan isinin jaa fatiyaan illee akka hayyamtu baariin akka hayyamuun jaa yoo hayyamu baatan illee huriyyaa isa jechuun isaaniitu beeka. Yoo hayyamillee isaanii beeka fatiyaa hayyamtillee isii beeka hayyamu baatillee isaanii beeka garuu waan kana immoo warii amma bari naangoo dhibee isaanii godhaniidha warii amma isa naangoo dhibee isaanii godhani garuu daawwattoonni kan jechuun waan kana adda baasu qaba daawwattoota kan jechuun asumaan dubbii isinitti dheeranu amma qayin gaa lolaate jechuun fatiyaan marreedha fatiyaa irratti neerumtu fatiyaa irratti marreedha godhii sana hunda jechuun haasoo jechuun takka takka jechuun inni kuma qabu.